Addunyaa yeroo yeroon of haaromsaa fi akkaataa jiru ishee toora qabsiifachaa deemtu keessatti dhimmoonni barbaachisoo keessaa inni bu'uura karra galaanaa qabaachuudha. Keessumaa fedhiin biyyoota addunyaa hedduu ta'a kan dhufe galaanni diimaan biyyoota addunyaa baay'ee fi banaa ta'uun karaa bahaa galaa biyyoota ollaa kadhachuun barbaachisaa miti jedhu hayyoonni Yuunivarsiitii Amboo barsiisonni saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idil addunyaa FMC waliin turtii taasisan. Historikaalii galaanni diimaa qaama Itoophiyaa ture. Historikaalii seenaadhaan qaama Itoophiyaa ture. Kan lammaffaa ji'oopolitikaalii Ameerikaa fi Awurooppaa caalaa galaana diimaatti kan dhiyaatu Itoophiyaa ture. Namni dabalaa deema, risoorsiin kun dhumataa deema, ishuma kanaaf qabeenyi guddaan naannoo galaanaa jira. Qabeenyi baay'ee guddaan naannoo galaanaa jira. Isa kana hin dhabne. Baay'ina uummataa akka biyyaatti dabalaa deemu nyaachisuu fi dantaa biyyaa eeguu fi Itoophiyaan sababa karra galaanaa dhabuutiin waan danuu akka dhabdu hayyoonni kan eeran. Biyyoonni guddaa hammana geessu kun galaana dhabdee, hulaa galaanaa dhabdee balballitti cufamee taa'uu jechuun hidda dhiigaa dhabuu jechuudha. Sababa karra galaanaa dhabuutiin biyyattiin dantaa birmadummaa biyyaa saaxilan danuudhaa fi banaa ta'uun diinni seenaa yeroo dheeraa ulaa akka argatuufis sababa ta'uu waan maluu fi karri galaanaa hundaa olii barbaachisaa ta'uudha kan isaan akeekan. Hulaa galaanaa dhabu qofa waan isheen luus goote kumaatamatti lakkaa'uu danda'ama jechuudha. Keessumaa core national interest warra jedhaman sana core national interest kan ishee dhabde jechuudha. Very core fundamental fedhii biyyoolessa isa guddaa jiraachuu dhabu nageenyaa fi akkasuma mucciite jechuudha. Wanni Itoophiyaan barbaaddu karaa Jibuutii dhufa. Taaksii kaffalleetu galchinama. Taaksiitti kaffalleetu galchina. Dinagdee luus gochaa irra lammata biyya namaa keessa darbee dhufa. Kan namaa keessa dhufa icciitiin biyyaa ba'aa jira bara. Big national security jedhamu. Icciitii biyyoolessa isa guddaatu dhabamaa jira. Keessumaa meeshaa waraanaa achiin binnee galchina. Gosti meeshaa waraanaa nuti galchinu. Hammisaa nuti galchinu. Taayipiidha in kind. Wantoonni kuni icciitiin isaanii bahan taanaan biyyaaf balaadha jechuudha. Birmadummaa biyyaadhaaf balaadha. Itoophiyaan meeshaa akkamii hidhattee jirti? Taankii gosa kamii hidhattee? Marfii gosa kamii hidhattee? Humni meeshaaleen jajjaboo ammayyaawaa akkamii? Maaloon akkamii kan jedhu eenyutu beeka? Because nuyi karaa Jibuutiif hin dhaabne amma mootummaan Jibuutii yoo fattashee eenyu dhoowwu? Maaliif nuyi militarii beeziin qabnu waan protect ittiin goonu kan inni jalaan tuqiinii kan jennu. Baroota itti deemaa jirru kana keessatti karra galaanaa malee eessa ga'uun waan hin danda'amnee fi cichoominaan hojjechuunis murteessaadhas jedhameera. Uummanni keekkas dabalaa deemu, teekinooloojiin dabalaa deemu, haalli addunyaan keessa jirtu koompitishiniin dabalaa deemu, fedhiin keellee dabalaa deema. Ati immoo fedhii uummata kee bakkaan ga'uuf fedhii teekinooloojii ta'a, fedhii nyaataa ta'a, fedhii siyaasaa ta'a, fedhii daldalaa ta'a, fedhii nageenya seekuriitii ta'a. Isaan kana gochuudhaaf hulaa galaanaa argachuun sirraa eegama jechuudha. Buufata galaanaa malee, buufata doonii malee, ulaa galaana diimaa kanan argattu taanaan hireen isheen dhootu baay'ee guddaadha. Biyya addunyaa irratti biyya lakkoofsa kana qabu qabaate ulaa galaanaa hin qabnu duwwaadha. Biyyoonni addunyaa fageenya hedduu irraa dhufuun galaana diimaatti dhimma bahaa jiran galaanni diimaa nuuf cufaa ta'uun bu'uura seeraa waan hin qabneef seera addunyaatiin fala argachuu akka qabus hayyoonni kan dubbatan. Biyyoonni Awurooppaa bara hedduun isaanii asii dhufanii akka qabeenyaatti itti fayyadamu bara. Asitti akka qabeenya akka qeessaanitti fayyadamu bara. Nuti garuu ollaa taanee isayyuu kan keenya dhiifnee kaane isayyuu nurraa fudhatamee akka haaloo wayitti akka riveenjiitti nurraa fudhatamee irraa ari'atamnee deebinee kadhannaa jechaadha. Kaniif isa argachuun very important waan yeroo illee furanne. Wanni uummanni biyya kana xiqqaa guddaan inni barate inni baranne keessatti illee qooda fudhachuu qabu. Kan kooti jedhee illee amanuu danda'u qabu. Akkaataa kamiin kan isaa taasifatu akka danda'u irratti illee wal dubbatu qabu. Walii galuu illee qabudha jechuudha. Biyyoonni baay'een Yurooppii keessatti gara biyyi 17 ulaa galaanaa qaban. European Union maal godhe gamtaa Europe namni biyyi ulaa galaanaa hin qabne land locked ta'ee freely fayyadamuu qabaa jedhe. Bifa kana walii kennuu dandeenya.